Kun miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu Dr. Gamteessaa Moosisaa. Akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa sagantaa keenya har'aatiin waa'ee dhukkuba daranyoo sombaa yookaan TB isa jedhamu kan wal faana ilaallu ta'a. Dhukkubni daranyoo sombaa maali? Dhukkubni daranyoo sombaa yookaan TB jedhamu dhibee fayyaa irra jireessaan somba keenya hubu yommuu ta'u, innis kan dhufuu danda'u daariqa yookaan infekshinii orgaanizimoota yookaan jarmoota ija qullaan hin mul'anne maayikoobakteeriyam tuberkuloosisii fi maayikoobakteeriyam boovis jedhamuun kan dhufudha jechuudha. Argaminsaa fi faffaca'insa yookaan prevalensive distribution dhibee TB kanaa yommuu ilaalamu akka addunyaatti dhibee dhukkuba daranyoo sombaa rakkoo fayyaa hawaasaa gurguddoo yookaan major public health problems warra jedhaman keessaa isa tokkodha. Fakkeenyaaf akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaa WHO bara 2017tti tilmaamaan namoonni miiliyoona 10 ol ta'an TB'n kan dhukkubsatan yommuu ta'an, namoonni miiliyoona 1.6 ta'an waggaatti dhibee kanaan du'aniiru jedha jechuudha. Akka addunyaatti biyyi Itoophiyaa biyyoota TB qoricha farra TB dandammatee fi HIV'n baay'inaan keessatti argamu jedhamanii hedduu beekaman 30 keessaa biyyi keenya ishee tokkodha. Akka gabaasa biyyoolessaa TB bara 2013tti immoo argamsi yookaan prevalensiin TB qoricha dandamatee dhibbantaan 2.3 namoota TB'n qabamanii yommuu ta'u, parsantiin 17.8 ta'u immoo kanaan dura dhukkubsatanii yaalamuun warra fayyee beeku yookaan si'a lammaffaaf warra dhibee kanaan qabamanidha jechuudha. Namoota TB'n qabaman keessaa parsantiin 7 ta'an HIV'nis kan qabamanidha. Kanaaf dhibeen daranyoo sombaa yookaan TB rakkoo hawaasaa isa guddaadha akka biyya keenyaattis jechuudha. Dhukkubni daranyoo sombaa yookaan TB'n akkamitti nama tokkorraa gara nama biraatti daddarbuu danda'a? Isa jedhu kana sirriitti namni hunduu kan qalbeeffachuu qabudha jechuudha. Dhukkubni daranyoo sombaa yookaan TB nama dhukkubsataa yookaan dhibamaa daranyoo sombaa qabu tokko yommuu qufa'u, haxxiffatu, haasa'uu fi hafuurfatu nama isa bira yookaan isa bukkee isaa jiru maratti yookaan hundatti qilleensaan yookaan eerozoolsisa jedhamuun daddabarsuu danda'a. Kunis jarmii afaanii fi funyaan dhukkubsataa kana keessaa ba'uun qilleensa yookaan hafuura faalame yommuu gara keessaatti fudhannu jarmoonni kun gara sirna hargansuu keenyaatti seenuu jechuudha. Jarmoonni dhukkuba TB fidan kunis karaa sirna hargansuu keenyaan gara somba keenyaatti seenuun somba keessa yeroo dheeraadhaaf riphanii turuun yookaan daariqa TB riphaa yookaan latent TB infection isa jedhamu ta'uun somba keessa turee yeroo haalli mijatuuf dhukkuba TB dammaqe yookaan active TB disease ta'ee mallattoolee dhibee dhukkuba TB mul'isuu jalqaba jechuudha. Mallattooleen dhukkuba daranyoo sombaa maal fa'i? Isa jedhuuf qufaa qabu yookaan akkitaasa jedhamu of keessaa qabu, qufa'uu, haqqeen kunis yeroo tokko dhiiga kan of keessaa qabu yookaan dhiigaan kan marfame ta'uu danda'a. Halkan nama hurkisiisuu yookaan dafqisiisuu, fedhiin nyaataa hir'achuu, hafuura kutuu, ulfaatinni qaamaa hir'achuu, ho'insi qaamaa dabaluu, laphee yookaan golla jala dhukkubuu fi kan kana fakkaatan mul'achuu ni danda'u jechuudha. Dhukkubni TB yookaan daranyoo sombaa kun irra jireessaan somba keenya kan hubu yookaan miidhu haa ta'uyyuu malee kutaalee qaama keenyaa kan biroo mara hubuu waan danda'uuf akkaataa fi bakka kutaa qaama keenyaa itti faffaca'ee maratti mallattoolee armaan olitti eeraman irratti dabala mallattoo adda addaa agarsiisuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf sammuu keenya keessatti yeroo argame yookaan TB meninjaayitisii yeroo uume mata dhukkubbii hamaa ta'ee of wallaalchisuu fi kan biraa fiduu danda'a. Garaa keenya keessatti yoo ta'e akka qaama irratti faffaca'ee argametti mallattoo adda addaa agarsiisuu ni danda'a jechuudha. Akka waliigalaatti yookaan akka dimshaashaatti nam tokko
yeroo qufaa torbee lamaaf isaa ol ta'u qabaate qorannoolee adda addaan taasifamuufii qaba. Kunis namni qufaa torbee lamaaf isaa ol yoo qabaatee fi qufaan isaa haqqee dhiigaan makame yookaan haqqee dhiiga of keessaa qabu yoo ta'e dhukkuba daranyoo sombaaf waan shakkisiisuuf ta'uu danda'a jedhamee waan shakkamuuf qorannoolee taasifamuufii qaba jechuudha. Inni kunis bakka itti kenniinsa bu'uuraalee tajaajila fayyaa deemuudhaan qorannooleen adda addaa ta'uufii ni qaba jechuudha. Egaa nama TB yookaan daranyoo sombaa qabaachuu danda'a jedhamee shakkame tokkoof qorannoolee maal gochuufii qabna isa jedhuuf bakka itti kenniinsa bu'uuraalee tajaajila fayyaatti namni akkasii kun qorannooleen dhiigaa, qorannoon hakkee fi qorannooleen kan biroo kanneen akka raajii fi qaama irratti fakkeenyaaf dhiitoo fi xannachi yoo dhiita'e isaan kanarratti qorannooleen adda addaa akkaataa barbaachisummaa fi akkaataa ogeessi fayyaa ajajetti qorannooleen ni ta'aaf jechuudha. Erga qoratamee booddeedha nam tokko dhukkuba daranyoo sombaa qaba jedhamuu kan danda'u erga qorannoon mirkanaa'ee malee mallattoo armaan duratti eerame qofa agarsiisuudhaan dhukkuba TB qaba jechuu hin dandeenyu jechuudha. Eeggannoolee fi kunuunsa nama daranyoo sombaa yookaan TB qabuuf taasifamuu qabu maali? Namni tokko dhukkuba daranyoo sombaa qabaachuu isaa erga ogeeyyii fayyaan mirkanaa'ee booda tokko qoricha isaa akkaataa ogeeyyiin fayyaa beellamanii fi hangaaf yeroo ogeeyyiin fayyaa beellamanitti deemee yookaan akkaataa gorsanaatti fudhachuu danda'uu qabaa jechuudha. Qorichi TB yoo xiqqaate ji'a 6 hanga waggaa tokkotti waan fudhatamuuf akkaataa ogeeyyiin fayyaa ajajanitti qoricha kana sirriitti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Utuu walirraa hin kutin yeroo isaa utuu hin dabarsin fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Itti dabala namni qoricha daranyoo sombaa fudhatu nyaata ga'aaf nyaata madaalamaa ta'e fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Qoricha kana dandamachuudhaaf qoricha kana baatti baree yeroo dheeraadhaaf fudhachuudhaaf nyaata madaalamaa ta'e argachuu qaba. Kan biraa qoricha farra TB ta'e kana yommuu fudhatu aga torbee lamaatti dhukkuba kana daddabarsuu waan danda'uuf qodaan nyaataa, dhugaatii fi bakki ciisichaa adda ba'uu yookaan addaan ba'ee nama biraa yookaan miseensa maatii keessaa adda ba'ee qofaatti isaaf qophaa'uu danda'uu qaba jechuudha. Sababiin isaas karaalee amma jenne kana yookaan karaalee qodaa bishaan dhugaatii ittiin dhuganii kan ittiin nyaatanii fi tuttuqqii kana kanaatiin dhukkuba kana daddabarsuu waan danda'uudhaaf bifa akkasiitiin maatiirraa ittisuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraa namni qoricha farra TB fudhachuu jalqabe tokko hanga torbee lamaatti dhukkuba kana waan namatti dabarsuu danda'uuf barataa yoo ta'e barumsa irraa boqonnaa fudhachuu, hojjetaa yoo ta'e hojiirraa haga torbee lamaatti yoo xiqqaate boqonnaa fudhachuudhaan aara galfachuu danda'u, namarraa adda bahuu danda'uu qaba. Kan biraa maaskiitti fayyadamuu qaba. Yeroo qufa'u, yeroo haxxiffatuuf haasa'u afaansaa sirriitti haguuggachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Dhumarratti mala ittisa dhukkuba daranyoo sombaa yookaan TB yommuu ilaallu tokkoffaan daa'ima yeroo ijoollummaa isaaniitti talaalchisuu, qufaa torbee lamaaf isaa ol ta'e yoo jiraate inni lammaffaan jechuudha. Qufaa torbee lamaa ol namarra turee fi hakkee qabu, hakkeen kunis dhiiga kan qabaate yookaan qabaachuu dhiisuu ni danda'a yoo ta'e atattamaan gara mana yaalaa deemuun yaalamuu, foddaa mana jireenyaa keenyaa banuudhaan qilleensi akka galuu fi ventileet akka ta'u gochuu, nama dhibee daranyoo sombaa qabuuf kunuunsa barbaachisaa ta'e gochuunii fi isa qofaatti adda baasuudhaan akka inni yaalamu, akka inni tajaajila barbaachisu argatu gochuudhaan akka nama biraatti hin dabarre ittisuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraan haguuggii afaan funyaanii yookaan maaskii isa jedhamu sirriitti godhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Xumura irratti aannan danfisnee dhuguudhaan dhukkuba maayikoobakteeriyam boofis isa jedhamu kan horiirraa yookaan aannan horii yeroo dhugnu irraa nu qabachuu danda'u irraa ittisuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf aannan danfisnee dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Waa'een daranyoo sombaa
isiniif qopheessine kanarraas mooratti xumura gaaffii yaadaa fi waan isiniin galle yoo jiraate nu gaafadhaa. Like, subscribe, share gochuudhaan sagantaa keenya hordofaa. Wal hubannaa keessa cimsadhaa isiniin jenna galatooma.